gadi ba'ee ani immoo marrajaa harkaa hin qaba. Namni artistiin biraa kanaan dura jaalallee ishii kan ture shugguxitti tokkosee kan saati. Yoo waan dubbadhu kuni dhara ta'ee mucaa koof naaf haa ta'u jettaa Faisa. Masfin. Mucaa kootiif haa godhu. Yoo waan dhara ta'ee yoo soba ta'ee mucaa kootiif naa taasisu. Mucaa kootiif haa godhu. Okay, kanaan dura jaalalleen qananii inni dura Andualem faana osoo walitti hin dhufiini jechaa jirtu. Saayibimta Andualem maa Oromoon soba artistoonni kana beekuun hin jiru. Obboleettiin maa gadi baanii dubban. Dhugaawoo barbaadan. Asbaasi maqaa caalaa bulchiinsa asbaas. Maaliif hin baasa? Mee obboleettiin foto kana posottu Andualem dura micayyoon tun jaalallee qabdu sagna haa maqaa isaa yaamtu gadi baatee. In qabdu Andualem irratti jammartee ajeeru mee artistiin tokko gadi ba'ee. Kanaafuu suuraa nama biraa sodaataniiti nama gosa hin qabne nama iyyuuf hin qabne irratti ulee baay'isa Oromoo sobduuwwan haa dharaawu. Micayyoon tun kanaan dura ilaa. Ani isinitti nima video nama saalfachiisu jalaa ba'ee artistiin ishii jaalatu sun birrii akkaawuntiitti galchee video san nama video san ishii as faraarra'u dhaqee qaxaqqate kan artistoonni Oromoon beekani maan dubbanne gadi baanii Oromoo akkanaa wajjin jiraachuurra du'a namaa wayya. Ani micayyoo to'iti yaa godhu carraan kun dhugaadhaaf hin dubbadha. Micayyoon tun mee fiqranyaa eenyu turte kanaan dura. Maaliif hin dubbanne artistoonni beekan? Maa hokatu? Maa hoksu? Dhugaa. Eenyu wajjin turte mee qoradhaati eenyu ture Andualem dura artistii tana gwaaddanyaa eenyu turte? Artistiidha innis gwaaddanyaa artistii Andualem eenyu wajjin turte? Maaliif dhugaa namaa dabsan? Namni gosa qabu, namni tufoozoo qabu, maqaan isaan qabu. Namni tufoozoo hin qabne haqaan awwaalamu. Mee obboleettiin isaa gadaa baatuti. Mee miidiyaa irratti yaamati. Andualem dura artistii keessaa jaalalleen qabdu kanaan dura shugguxiin itti tokko sameetoo hin saatamne haa jedhamee maatiin gadi ba'e. Reebichi kun isa duraa ta'uu danda'a jechaa jirtaa miti ree? Ta'uu danda'a. Kanas ta'uu kaleessas ta'uu hin beeku. Garuu micayyoon tun reebamuun har'aa miti. Andualem biratti bichaa miti. Kan duraa callisanii kan har'aa maa boo'an. Har'as Andualem wajjin odoo jirtu rakkoo baay'ee jira. Amma nuyi akka Oromootitti waan nama salphachiisuu waan nama saalfachiisuu irratti miidiyaa irratti gadi baanee ugaa qabnu ugaa beeknu dubbachuusi wal arrabsiisuu ta'aaf zeemden. Maybe artistoonni biraatis kanaaf akkamitti enneet maatii wal saaxiluu ta'a jedhee callisee taate jedheetiin naman artistoonni beekanis. Garuu moo akkanatti arraagabamee odoo dhugaan beekamu nama tokko awwaalanii dhugaa nama biraa. Ani micayyoon tun Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Garuu akkanitti dhiyaadhee beekutti seenaan ani beeku jira. Seenaa gwaaddanyoonni isaa beeku jira. Ragaan jira maatiin hin beeka. Akka waan Andualem irratti jaalallee calqabaa taate saniin dura jaalallee ishii wajjin jiru keessatti rakkoo qabdu namni odoo beeku. Kana dhoksanii akka waan Andualem biratti micayyo ila ani Andualem odoo micayyoo tana hube jedheetoo amane. Andualem harka kennee dheetana niyya. Ani nama Andualemis isini galee manguddoon biyyaa abbootiin amantii namnuu isinitti kolfaa nama wallahi saalfadha. Wabillahi alkariim anummaan isin gowwaa jettanii gara dubbiin kun baay'ee na saalfachiisa. Maal intalli tun gosan qabdu warran qabdu gurbaan kun gosan qabu warran qabu gumaan ko gandatti gala barko gosaatti gumaan ka gosaati. Anamma osoo lubbuun namaan harkatti baate rabbi nama lubbuun nama harka baatu nan godhini
gosti tiyya narraa kafaluu qabdi guma biyyi kiyya gosti kiyya sabni kiyya kafaluu qaba walit dhufee araaramuu qaban malee wannoo jechuun qaban asirraa feesbuuka riippoortii godhuun lubbuu qaalii gatii riippoortiitiin koomentii fi sheerin wal arrabsuun madaaluun nothing dogoggora kun dogoggora guddaa wallahi dogoggora guddaa isini galee kanaaf seerri ummata hin quubsine nama hundaayyuu hin quubsine seerra ija seeratitti ummanni hin amane dubbii seeraa kanatti ummanni hin amannee miti manguddoon biyya abbootiin amantii gurbaa as waamtee warra gurbaa as waamtee intala as waamtee warra intala as waamtee dubbiin kun karaa manguddoo biyyaatiin abbootii amantiitiin dhumatuu qaba malee wanni asirraa amaarri sagalee taana jinnii taana akka waan Oromoon manguddoo biyyaan qabne seera feeraan beeyne gumaa fixachuu hin dandeenye galtee jaarsaf jaaddi jirtutti galte fixachuu hin dandeenyetti abbammaan arganurraa caffaruun gaarii miti. Polotikaa haala qilleensaa kana jala deemtanillee waan hin taane hin godhina. Isini galee tis no good no good boru nagee waan taatun beeytu boru waan taatun beeytu waan hin beeyne hin faradina. Jaarsaf jaartii jidduutti murtee wannoo jechuun waan hin taane faraduu